Sharafa gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin biyyoota 16 walumaa galatti kanan isiniif qabadhee dhufe biyyoota kanneen akka Saudi Arabiyaa, Dubaay, Arab Emireet, akkasumallee Gibxii, Turkii, Chaayinaa, Swiss Birankii, Bahreen, Kuwaatar, Omaan, Paawundii, Yuuroo, Kuweet, Joordaan, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Ameerikaa warreen kana jechuudha. Guyyaa har'aa sharafni hin dabale moo hin qannasee isa jedhurraa informationii waqtaawaa yookiin immoo odeeffannoo waqtaawaa isinii qabadhee dhufeen jira. Yoo yaa harka fuune jaallatamoota kabajamtoota maatii chaayinaal abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota kiyyaa akkanumallee obboloota amantaa biraa taatanillee nagaan golaaf mandara jirtan hundumatti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa hordoftoota koo baay'ee keessan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Asumarraanii warri haaraa gara chaanaal abeeloof dhuftan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Odeeffannoo yeroo hundumaa akka isin bira ga'uuf immoo subscribe godhadhaa, oliirra godhaa. Like yoo gootan obboleewwan keessan biraan ga'a jechuudha. So kanaaf yoo subscribe gootanii yeroo hundumaa akka chaanaal kiyya adeemu yookiin immoo yeroo ani viidiyoo lakkisu akka isin bira ga'u ni taasisa jechuudha. Kanaaf amma biyyoota 16 kanan isinii qabadhee dhufe jechuudha. Biyyootan kana keessaa guyyaa tokkoon dabala guyyaa tokko immoo hin hir'isa jechuudha. Sharafni saantiballee ta'a gaaf tokko dabala saantiballee ta'a gaaf tokko hir'isa jechuudha. Isin immoo ilaallattanii ergachuu ni dandeessu. Asuma irratti immoo ijoollee baay'een beeruutii maaliif nuun himnee kan jettanis baay'ee keessantu jira. Saudi Arabiyaas immoo nuun galle warri jettan baay'ee keessantu jira. Yaadaa fi qeeqa qabdan hundumallee immoo koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'aa jalqaba yuuroo irraa isiniin ka'a jechuudha. Karaa baankii yuuroon tokko guyyaa har'aa jechuudha. Karaa baankii 61.54 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa immoo 126.99 irra oolee jira. Inni itti aanu paawundiidha. Paawundiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 67.89 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 148.63 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Oomaan Riyaaliidha. Oomaan Riyaaliin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin 47.21 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 304.98 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuwaatar Riyaaliidha. Kuwaatar Riyaaliin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 16.53 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 32.1 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahreen Dinaariidha. Bahreen Dinaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 151.31 irra oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 311.47 irra oolee jira. Qannasuu argisiisa. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 62.59 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 164.90 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaaniidha. Chaayinaa Heewaaniin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 7.9 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 16.39 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan Doolaariidha. Ameerikaan Doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 57.25 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 117.86 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa Doolaariidha. Kanaadaa Doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 38.76 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 87.4 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaan Doolaariidha.
Awustiraaliyaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa baankii 34.20 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 76.73 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaariin tokko guyyaa irraa karaa baankii 80.72 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 165.9 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaariin tokko guyyaa irraa jechuudha. Karaa baankii 174.44 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 381.9 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko guyyaa irraa karaa baankii 1.89 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 3.82 oolee jira. Inni itti aanu Gibsii paawundiidha. Gibsii paawundiin tokko karaa baankii 1.89 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 3.99 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaaliidha. Saawud Arabiyaa riyaaliin tokko guyyaa irraa karaa baankii 14.76 jijjiiramaa jira. Karaa gabaa gurraachaa 33 jijjiiramaa jira. Birrii xiqqoon aga 34tti jijjiiramaa jira. Baay'een keessan daldalaan 30 afaanuun jedhee 32 afaanuun jedhee jechaa jirtu. Kan isin jechuu qabdan riyaala tokkittiitu birrii 33 otoo hin taane birrii isin qabda yookiin immoo 2,000 haa ta'u. 2,000 kana akkamitti hirtu isinii galee fakkeenya ani 2,000 qabaa jennu. 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33 jettanii argattu. Yoo 5,000 qabaattes 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33 jettu jechuudha. Yeroo hundaa kan baay'istan 1,000 kan hirtan 33 hirtu birriin keessan baay'ee yoo ta'e. Yoo birriin keessan xiqqishuu taate immoo 1,000 faa yoo ta'e hanga 500 faa yoo ta'e immoo fakkeenyaaf 500 baay'isuu 1,000 hiruu 34 jettu jechuudha. Inni ramaa fi inni rama malee biyya kanatti tokko tokkoon siin erganii. Kun immoo hir'ina daldalaa natti fakkaata. Daldalaa matu nyaachuuf kana godha. Innaa daldaalonni yeroo nu ergan yeroo hundumaa birriin kee xiqqoodha, birriin kee baay'eedha jedhanii nama gaafatu isiniin jechuun barbaada. Inni itti aanu Arab Imireet Dubaay diraamiidha. Arab Imireet Dubaay guyyaa irraa karaa baankii 14.85 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.86 oolee jira jechuudha. 31.86 oolee jira. Akkasumallee ijoollonni baay'een keessan immoo maaliif nuun himtu Beeruut jechaa jirtu. Beeruut jechuun doolaariidha jechuudha. Doolaariidhaan isinii himeen jira. Doolaariin karaa gabaa gurraachaatiin 117.86 isinii himee jira. Doolaari walumaa galatti isiniin jechuun barbaada. Hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya laayik, sheer, sabiskiraabii hin dagatiina.